Garagalchoo haqaa miilli mataa hooqaa dhugaan qal'attullee cittu gonkumaa akkamee naguma. Uuma loobadee na dhagayyaa fira rakkoo guddaa jira. Uuma loobadee na dhagayyaa fira rakkoo guddaa jira. Gabaatas gabbeessii maloo yaa mootummaa. Nuuro wadda dheeraan baadiyyaa magaalaa kan jiru mi'eessee naggaadee faddaadhaa soorii adda baasii yaa rabbi keetu jaalaa. Nuuro wadda dheeraa baadiyyaa magaalaa kan jiru mi'eessee naggaadee faddaadhaa soorii adda baasii yaa rabbi keetu jaalaa. Jira jirtu ashamaa harka fuunee hordoftoota Burqaa Entertainment nageenyi koo bakkuma jirtanitti sinaan akka gochaarraa kun chaanaalii Burqaa Entertainment dha. Warreen chaanaalii kanaaf immoo haaraa taatan subscribe like share gochuun gaa akka nu jajjabeessatan isiniin jechaarra. Warreen dura jirtan immoo like gochuun gaa akka namoota hedduu bira ga'u nu jajjabeessaa isiniin jenna. Itti aansuudhaan gaa qophiin keenya har'aa eebba VCD weellisaa fi koomediyaan Zawduu Silashii ilaalchisee gaa video tokko qabadheen isiniif dhiyaadheera. Egaa aga xumura qophii keenyaatti bakkuma jirtanitti akka nu faana taatan isiniin jechaarra. Egaa eebbi VCD koomediyaan Zawduu Silashii gaa bitootessa 11 ji'a 7ffaa bara 2014 magaalaa Sabbataa Alamganaatti giddugala oolmaa dargaggootaatti eebbifamaa. Egaa hundi keessanuu jila kanarratti gaa argamtan isiniin jechaarra. Egaa abbootiin gadaa eebbaan shaashaa godhanii badhaasuu artistoonni beekamoo fi jaalatamoo ta'anis sagantichaaf miidhagina ni kennu. Singilii lakkakaa singilii lakkakaa singilii iddilii sinkabu iddiri singilii lakkakaa singilii iddilii sinkabu iddiri. Jaalalleen too maqaan ililli foo adii jaalatti zilzili ciree ishee ganamaa firfiri ibsii sargeen jettu qiqqili 15 dhugdii singili manaasiin boontii yaa cuggaarraa lukkisaa misirri laaqanni ishee guyyaa qilximi morgisii lamarraan qixximi achumaan machooftee illimi ani durba jettee dingili achumaanan qabee kifili. Araqee naffiree dabili. Akkasumas immoo warreen aartii jaalatanii fi aartii deeggartan egaa sagantaa kanarrattis argamuun egaa koomediyaan Zawduu Silashiitiif egaa jajjabina akka taataniif isiniin jenna. Koomediyaan Zawduu Silashii egaa kana duras intarvii chaanaalii kootiin akkuma godheefitti egaa ijoollummaatti qabeeti egaa aartii kana faana egaa yeroo haga umurii isaa mana barnootaa ga'utti egaa aartii kana keessa akka turedha. Akkasumas immoo weellisuu waltajjii beeksisuudhaan akkasumas baachuudhaan beekama. Egaa maal akka ta'e VOA afaan Oromoo wajjinis torbee darbee bilbilaan gaaffiif deebii adeemsisee jira. Egaa isumarraan immoo fudheetan waa xiqqoo tokko simbiraan gaachuudha. Anasii olitti dhageechan akkammee dabalatee hojiiwwan isaa bifa koomeeditiin dhiyeessu an akka rakkootu jiraa singilii jedhamaniin beekamtii horachaa jira. Ijoollummaa dhaqabee walaloo dubbisaa sirboota adda addaa sirbaa guddachuun himu artiist Zawduu Silashii gumiin aartii magaala Sabbataas mana isaati. An ofii odoon baasinis sirboota artiistota kaanii sirbaati ture. Erban yeroo jalqabaati ani jaaladhee osoo ni beeka mana barumsaa yeroo sabutaa shan moo anteen baradhaa reediyoo takka qabnaa reediyoo jalluu bakka beeka amma ishii dhaananii cinaatii godhadhee nageeffadhaa sirba buzunaa dirbisa. Asgaragal yaa kololee asgaragal yaa kololee asgaran wayyaa kololee isa kana namni jalqaba jirti. Artiist Zawduun hojiiwwan isaa keessatti rakkoo gama hawaasummaa siyaasaa hiriyummaa dhimma maatii fi kaan kaasa aartiidhaan miidhagsee qoosa fakkeesse jechuudha. Sirbii bifa koomeedii singilii jedhamu uummata wajjinis akkaan wal isa barsiisusaa dubbata.
Artist Zawduu gara rakkoo jiraatti hoo deebine rakkoon jira YouTube irratti gara miliyoona walakkaatti siiqa jira namni ilaaleef nama afaan Oromoon beekne hundatu achirratti yeroo yaada ofii ol kaan argeera afaan kun. Singili lakaka singili lakaka singili idili sinkabu idiri singili lakaka singili idili sinkabu. Qaala'insi jireenyaa biyya keessatti amma hammaateera. Yeroo dura yaadichi si dhufee barreessuudhaa kaattu maal akkasi kakaasee yaadatta fakkeenyaaf waa bituu dhaqxee gatiin akka malee dabaleeti moo? Egaa ani waan tokkoffaa waan argee qofa osoo hin ta'in yookiin waan dhaga'ee motiveetti amma akkuma jettee kanan sirba hojjedhu wanti akkasumatti fuuldura natti hin jira yeroo waan ayyaanuma jedhamu tokko beekama rabbi gaafa uumu waa tokko hojjechiisuma beektaa fuuldura wanni dhufu kan waggaa lama kan waggaa tokko kan ji'a lama ji'a sadii akkasitti fuulduratti yeroo baay'ee nama waan akkasiin hojjedha dhugaa dubbachuudha malee gaafa nama hojjedhu namarraa dhagee yookiin ofii argee sin jedhe soba ta'uu danda'a sababni isaa ashaboon sumuunii 40 galee bara furguugamtuu gaangeen ilmoo dhaleedha erganani 40 yeroo san galee yeroo sana jedhe garuu torbee lamaan booda immoo sadiin booda birrii 40 dhabameedha malee sirumaa osoo giddiin jiruu jedhanii beekaa gabaabumatti darbeeti immoo isarraa tikkaan sudhaan immoo gaafa ilaalus haalli jireenyaa zayitiin kaleessa birrii 10-30 bitamaa turte har'a gara birrii 700 waan ta'ee galuushiiti kan agarsiisu waa hedduu agarsiisa beekaa. Koomeedii malees sirboota kiliippiidhaan hojjete qabaa artiistota kaanifillee walaloo gumaacha. Walaloo fi jeedaloo ofuma kootifanii kan sirboota kootirratti barreessu yeroo baay'eedha. Darbee turree namoota hedduudhaaf kanaan dura barreessee jira kanneen akka weellistuu Muluu Baqqalaa Geessiidhaati waan akkasiisanii eegaa kan muluudhaa kenne. Faaya bareedinaa ga'umsaa hundumaati suma jireenyi koo harmeetoo hanga dhumaatti. Sirba jedhuudha kan ishiidhaa barreessee dabalataan illee kan biroo jiru kan jirti daadhii immoo yaada badee kootu yaada badee ilma shoo'aadha yaada badee kootu yaada badee ilma shoo'aadha jaalalli kee na qabee hin arganne ani doo'aadha kan jedhu sirba nama waan akkasiiti kan ishiidhaa firre. Jedheen isiniif qabatee asumarratti xumurameera. Torba viidiyoo biraatiin haga walitti deebinutti nagaatti isiniin jenna.